Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Barooftuu mata dureen irra waliin ilaallu 3.4 hojiirra oolmaa himoota walqixaa fi wal caalmaa sararaawaa kan jedhu waliin ilaallaa. Aga xumura viidiyoo kanatti na waliin tura. Seensarraa yookaan haalli qabatamaa jiruu fi jireenya keenya guyyaa guyyaa himoota wal caalmaa furuu waliin kan wal qabatudha. Fakkeenyaaf bittaa fi gurgurtaa keessatti kasaaraa keessaa akka hin galle yoo xiqqaate meeqatti gurguruu akka qabu daldalaan tokko dursee kan itti yaadudha. Barataan laaqana nyaadhee mana barumsaa ga'uuf yeroon nagahaa galiin ji'aan argadhu akka hin caalletti baasiin manaaf baasu qabu yoo baay'ate meeqa ta'a kan jedhu gaaffilee guyyaa guyyaa sammuu keenya keessatti nu deddeebi'aa oolanidha. Kanaaf piroobileemota jireenya keessatti nu qunnaman furuuf himoonni walqixaa fi wal caalmaa gargaaramuun baay'eesaa ta'aa jedha. Egaa jireenya guyyaa guyyaa keessatti himoota walqixaa, himoota wal caalmaa fayyadamaati oolla jechuudha. Osoo hin beeknes fayyadamaa oolla jechuudha. Fakkeenya kurnaffaa kana ilaallu safarri qofa verteeksii rogoonni walitti galoo rog-sadee ayisoosilasii itti wal kibban tokko 50 digirii yoo ta'e safara qofaa hundee tokkoon barbaadi. Asirratti ilaaltan kun rog-sadichadha jechuudha. Rog-sadichadha. Furmaata isaa yoo ilaallu rog-sadee ayisoosiilasiin rogoonni lama walitti galoo ta'ee kofoonni hundee isaanii walitti galoodha. Kofoonni hundee isaanii walitti galoodha. Akkuma argitan kofa kanaa fi kofni kun walitti galoodha. Akkasumallee rogni lamaan kunii fi kun walitti galoodha jechuudha. Kanaafuu mee rog-sadeen armaan gadii rog-sadee ayisoosilasii kofti verteeksii tokko 50 ta'e haa ta'uu jedha. Ida'amni safara kofootaa keessoo rog-sadee 180 waan ta'eef egaa kan rog-sadee kamiyyuu jechuudha. Ida'amni kofa keessaa isaa meeqadha? 180. Kanaafuu asitti kofti ishiin kun 50 mitiire 50dha. Kofti 50 digirii jechuudha. Kofti kunii fi kun immoo hin beekamu jechuudha. Garuu kofichi walqixadha. Kofa kun walqixadha garuu meeqa akka ta'e hin beekamu. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Sadansaa walitti daamee kofti inni 50 akkasumallee kofti lamaan kun walitti daamee meeqa nuu kenna? 180 nuu kenna. Kana jechuun xaa ida'uu kofa xaa ida'uu kofa xaa ida'uu 150 walqixa meeqa nuu kenna? 180 nuu kenna. Asitti gaa xaa fi xaa walqixadha. Kanaafuu lama xaa ta'a mitiire? Lama xaa ida'uu 50 digirii jechuudha. Asitti 50 digirii walqixa 180 digirii. Sana booda lama xaa walqixa 180 digirii hir'isuu 50 digirii ta'a. Ishiin kun as yeroo dabartu asiisee jechuudha. Negatiivaan dabarti. Sana booda lama xaan walqixa meeqa ta'a? 130 ta'a. Yeroo kana warra hir'isan jechuudha. Sana booda lama afurtu xaan meeqa ta'a? 130 hiruu lama jechuudha. Digirii 130 hiruu lama meeqadha? 65 digirii. Kanaafuu xaan 65 digiriidha. Kan isa tokko argannaan lamaan walqixa mitiire? Kunis 65 digirii ta'a. Inni kunis illee 65 digirii ta'a jechuudha. Kanaafuu tokkoon safara kofoota hundee rog-sadichaa meeqadha? 65dha jechuun kun 65 kofti kun 65 ta'a jechuudha.
Lammaffaan safara qofa hin beekamne barbaadi. Asirraa fakkii kanarraa akkuma argitan fakkiin kun fakkii kiiboordii fakkaata. Akkuma argitan kun luka kiiboordiiti. Inni wal qaxxaamureeru kun jechuudha. Egaa asirratti qofti ishiin kun nu kennamtee jirti. Qofti ishiin kami? Ishiin kun meeqadha? 115 digirii nu kennameera. Kan barbaannu xaa kana jechuudha. Kan hin beekamne ishii kanaa barbaanna. Egaa sararri qajeelaan digirii meeqa kan inni safaru? Digirii 180 kan inni safaru. Sararri qajeelaan tokko digirii meeqa safara? 180 digirii safara. Kanaafuu egaa lukti kiiboordii kana akkuma argitan sarara qajeelaadha miti? Kun jechuudha. Kun sarara qajeelaadha. Kanaafuu 180 safara jechuudha guutuun isaa kun. Kanaafuu asitti meeqa nu kennameera? 115 digirii nu kennameera. 115 digirii fi xaan kun walitti maal kan nu kennu? 180 digirii nu kenna. Kanaafuu maal goona? 115 digirii ida'uu xaa walqixa 180 digiriidha. Sana booda xaa yeroo asirraa barbaannu xaa walqixa 180 digirii hir'isuu 115 digirii. Xaan walqixa meeqa ta'a? 65 digirii ta'a jechuudha. Kanaafuu xaan meeqadha? Qofti ishiin kun jechuudha 65 digirii ta'a. Furmaata isaa yoo ilaaltan furmaata kitaaba keessaniirraa safarri qofa qajeelaa meeqadha? 180 ta'uu barattoota yaadachiisuu jedha. Egaa sararri qajeelaan tokko digirii 180 kan inni safaru. Kunis kana jechuun 115 digirii da'uu xaa walqixa 180 akkuma hojjeteeti jira. Akkuma argitan jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin hojjettan jechuudha. Egaa haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun Gilgaala 3.4 walitti deebinaa. Nagaan naa tura.